Hada, ay hada. Rabbiin gumaa kee haa baasu. Ani kan na dhibu dhaqattanii tan haadha kana dhaqattanii iitan ilmoo keetti laga jirattanii mana hidhaa keessaa baastanii yeroo akka kanaatti ajjeestan amma rabbiimti maaluma sin jedhu mee dhiisaa meesa kan rabbii maal haadhan qabdaniisin obboleettiin qabdaniisin maal jettanii haadha kootiin arki haadha keenya kan ajjeese kun maal jedhee haadha isaatiin haadha koo jedhee waama maal jedhee haadha manaa isaatiin haadha manaa koo jedhee waama yoo haadha manaa qabatee maal jedhee dhaqee bira ciisaa haadha manaa isaa bira yoo obboleettii qabdatee maal jettee dhaqee bira ciistu kan rakkinni gidiraan sheeree beeru kan bifti ishee fakkaatu nagartu haadha kan nama nyaate illee qabbaneeffatee beekuun fakkaatu maaloo yaa warra biyya bulchitanii maaloo maali gara jabinumti amma kanaa gee kan dubartii akkasitti ajjeesani haadha ofii moo dubartii moo sababa dhalli kee waraana keessa jira jedhamuun akkamitti dubartii akkas gootu ani kan na dhibu kan dubartii akkasitti godhe akkasitti ajjeesu kun nama moo bineensadha ilma namaadha miti maal isin namarraa dhalattan miti saba keessanidha miti saba keessan hin ta'in mee miidiyaamti maaluma isin jedha qoyame warrumti isin diina keenyadha jettan warrumti isin baandaadha jettan warrumti isin nafteenyaadha jettan maaluma isin jedhu yeroo isin haadha dubartii akkasitti ajjeessan لا إله إلا الله محمد رسول الله مالي يا ربي مالو منو أقرسي سارتا Yeroo sirriitti dhufne yeroo saatiin dhufne waan ta'eef isaanumatu dandeeyas hin argamne malee nu beellama keenya kabajnee bakka isaatti argamneerraa daqiiqaa muraasa booddee marii keenyatti itti fufnaa yaadnaa suma jira namumatu amma yoonaan dhufne malee namoonni sun amma dhufanitti sheerii godhaafii isini eekee ispeeshaalii Dr. Dhugaa fi eekeen otoo dhufanii yookiin raajiin yoo argamin tola. Torbanarraa gaafa walitti dhufne maal haasofne waa'ee rakkinni siyaasaa gaafa haasofne namni hundumtuu rakkinni isaa qaama siyaasaa isa gama sana jirurraa akka dhufu PP taanaan rakkinni siyaasaa waboorraa akka dhufu warra mootummaan deeggarree rakkina akka fidaa jiran akka jeequmsa fidaa jiran dubbata. Namni immoo waboo abaa'oo deeggaru immoo maal jedhaa warra PP kanatu rakkina keenyadha nu rakkina hin qabnu jedha. Yaadni lamaan kun iyyuu dhugaa ta'uu ni mala amma tokko garuu the answer is in the middle miti gidduu sanarra jira deebiin rakkina kanaa so kanarratti haasofne solution based wanta hamariyannu wanta dubbii kan hiikuudhaaf gara nagaa fi mariidhaan kun akka hiikamuuf maal haa ta'u kan jedhu irratti haasofne what is the solution daqiiqaa 5 walii laannee yaadatu taanaan jalqaba irratti daqiiqaa 5 walii laannee daqiiqaa 5 sana keessatti 8 turtanii isin 8 keessan iyyuu amma tokko baalaansiin keessan adda malee 8 keessan iyyuu qeeqaa fi rakkina qaama isa isinin
nagana damtami na arguf tatafatai barotole gammadi tu sarartaa hojjetudha. Mootummaan immoo akka caasaa mootummaa sanaa paartii isaa keessatti warri ta'anii daldalanii alarraa waa kan godhanii mootummaanis akka jibbamu akkasumas immoo maqaa wabootiin balleessaan tokko tokko akka godhamu warra hojjetanii isa kan ta'anii caasaa isaanii keessa haa qulqulleessanii kan jedhu mari'annee jechuudha. Kan waloo immoo jaarmiyaa isaanii ijaaruurraa darbanii kooriidoorii uummata ispeeshaalii haa bananii namni rakkina keessa akka ba'uu danda'u at least gargaarsan first step towards progress ta'us akka danda'u isarratti haa hojjetamu jennee sadan kana haasofne kana keessa waanuma xinnoo argineerra gaammatee amma jedhee amma wanta hojjetamu miti fuulleeffannaa lafa keenya kun otoo ta'e nu mala jennee lafa keenya malee ni ta'a jennee harma dhufee as ga'a jennee yaadnees miti garuu gama caasaa ijaaruu kanarratti miitingiitu ture sandee miitingii sana keessattis taa'een dhaggeeffadhe zuumii ani asirratti yeroon dubbadhu namoonni baay'een dhageessaniirtu ta'a isa November 4 irratti miitingiin akka jiruun dhagee waan tureef isan dubbadhe namoonni tokko tokko achi dhufanii November 4 kan keenya miti jedhani November 4 kan keenya miti kan murna biraatu jira kan wal fakkaatee siyaasa gaggeessaa jiru jedhanii natti mani amma gaa kun rakkisaa nutti ta'a miti ololli nurratti oofamu kun yani by the way shiraaf ololli nama na rakkisu miti nama sodaachisus miti dhimman qaba sababan qaba bakka kana kan itti dhufe feemasii ta'uuf miti waan taaptaappii maalii argachuu fi baluu jedhamuuf miti harrayyuu wanta dhagaa jirru argaa jirtu maal akka deemaa jiru lafa jechuudha. Manni keenya amma akka miidhamaa jiru guyyaama guyyaatti dhageenya kana. Guyyaama guyyaatti every day we hear these things. Mitiire? So kun akka dhaabbatuun barbaadda. Sanaaf ani haasaa. Asirra qofa kan Oromoo qofaa miti immoo. Ruumiin kun kan Oromooti miti. Oromoo afaan Oromiffaan haasofna. Oromiffaan goona sababaaf goona kana. Garuu immoo biyyattii guutuu keessatti waanuma akkasiitu deemaa jira. So kun akka dhaabbatu barbaadna. Manni keenya dhukkubsateeyyuu dhukkubaaf qoricha argachuu bakka itti hin dandeenyetti ga'ee jira. Yoo kana PPT godhee jedha inni sun. Inni kun immoo bakka lolaati maal goonaree loltuu achi keessa riphee lolaatti taa'aa jedha. Quba walitti qaba. Quba walitti qabuun kuni lubbuu tokko fayyisaa hin jiru. Waggaa 5 argine quba walitti qabu. Amma quba walitti qaburraa baanee gara quba inni solutionii irratti quba akka qabu. Kanadha solutionii isaa jennee akka itti xiyyeeffannuuf hojjechaa jira. Asirra warri ba'anii warri nagaa haasaanii araara haasaanii nagaadhaan maal kan jedhanii diinadha maal kan jedhan diinadha taanaan bagan diina ta'e. Kanan isinitti himuu barbaada. Nagaa barbaaduun koo uummanni koo hafayyuu hin du'inii isinii militarii taane yookiin riphee lolaa hin taane yookiin abbaa barbaade haa ta'u private haa ta'u corporation haa ta'u meeshaa qabatee uummata gidduu kan deemu kuni uummata koo hin ajjeesiniin jedhan. Dhimma siyaasa keessanii hin qabu. Siyaasa keessan gama lamaaniin iyyuu yoon dhaabbadhe nammoo ammasittan of beeka. Of tuulutti keessatti nu gashina. Siyaasa beekuuf dubbachuu irratti yoo dhufne jechuudha. Kuni siyaasa miti. Kuni ijoollee hin beeknetu hin barannetu maatiitu du'aa jira. Ijoollee xixinnootu du'aa jira. Kana keessaa ba'aa jechuun diina na godha taanaani bagan diina ta'e. Diina ta'een hafammoo barabaraaf. Because kanadha. Nagaa barbaaduun diina na godha taanaan ayyaanaan diina qabadhaa sanatti hin gadhiisina. Kanan isinitti himuu barbaada. Aana miti namni dhugaa siyaasa beeku taanaan dhaxxanii hoggana keessan gaafadhaa nagaa barbaada jalqaba hogganni sirriin nagaa jalqaba nagaa barbaada. Nagaan dhabameennaan gara nagaan itti argamu hin jiru taanaani namni kan qawwee keessatti galu. Qawwee kan qabatee deemus amma dhumaatti nagaa gamatti argatu hin qabu taanaan gaafa nagaa argate qawwee isaa lafa kaa'uu danda'a. So nagaa barbaadna nagaa soqnaa waliin taanee gara marii fi nagaa barbaaduu keessatti galla jechuun ayyaanaan diinadhaa kanadhaa ebaluudhaa ergameedhaa maalii dhiisi. Warri lola akka lubbuu keessan jaallatan. Lubbuu lola bakka qawwee lola jettee eessa jirtu isinii? Eessa jirtu? Kaanaadaa jirtu miti?
Ameerikaa jirtu miti. Ijoolleen keessan ka ho'ee nyaachaa firiijii keessaa baasaa konkolaataadhaan deemaa faranjiin maallaqa isinitti qicaa jiraattu miti. Lola akkas jaallatu qawwee kana fuunfattanii hin quufne sakka lubbuutti jaallattan kan. Maaf wallagga keessa teessanii hin jaallattani qawwee kana? Jaallatu taanaan dhaqaatii kaa hammadhaa as ta'anii hammatu qawwee. Namarratti duuluun kun kan barbaachise maaliif jaalalli qawwee kun eessaa dhufe? Dhaqaa woboo gaafadhaa, hoogganoo woboo gaafadhaa, marroo dirribaa gaafadhaa, gammachuu obboyyee gaafadhaa, abdii abbaa barbaadan gaafadhaa qawwee hin jaallatani. Qawwee namni jaallatee qabatu hin jiru. Sababa qabu, kaayyoo qabu. Hiikamee fi hennaan qawwee jaalalaaf hin qabatani. Isin maaliif biyya alaa teessanii qawwee jaallattu akkas? Qawween lafa haa taa'uu nagaadhaan haa hiikamu jechuun maaliif diina nama godha? Eessaa kan dhufeeti kun? So afura hamaa waan ta'eef kanarraa of qusadha. Gaafa namni nagaa haasa'u nagaadhaaf lapheen keessan haa kaka'u. Yoo argamees argamuu baates yoo ta'es ta'uu baates nagaama barbaadaadhaaf yaala. No war. That's it. Hin barbaannu. Ijoolleen keenya dhumaaru. Jaartiitu ishee miilla duwwaa deemtu abidda kana qabsiistee ijoollee ishiif biddeen gootutu du'aa jira. Maal jechuudha? Ati chiizii faranjii dhugaa isheen addootu jechuun. Maal jechuudha kanarratti maal dhabna? Nagaa barbaaduun balleessaa godhamee akkamitti ilaalama? Nagaan haa dhufu jechuun mootummaan akka barbaade si haa godhu jechuu miti. Nagaan haa dhufu jechuun riphee lolaan akka barbaade biyya haa bulchu jechuu miti. Nagaan haa dhufu jechuun walitti kottaatii sababa qawwee walitti kaastan sana hiikaa uummata keenyarraa qawwee kaasaa dhukkubsatee fayyuu didee sabni keenya du'ee boonni mankaraarree amma meeqa rakkannaa isiniif jecha siyaasa taanaan siyaasaan hiikna jennaan ayyaanaan diina wawwee ebaluun diinadha qawween lafa ta'u jedhe ati qawwee jaallata taanaan obboleessa koo isa jayina taate akkas tiiktaakii fi feesbuukii irratti nu maraachaa jirtu maaloo adaraa kee waaqa anatu tikeetii sii bita dhaqi wallagga keessatti bakka barbaade dhaabbadhu PP deeggarta taanaan dhaqi milishaa wajjin gali loli farra riphee lolaa ta'eetii loli. Waboo deeggarta taanaan immoo dhaqi waboo keessa makamiitii meeshaa kee qabadhu tireeningii kee hojjedhu loli that's it kana sinirraa barbaanna.